سوت أمريكا أنتني جالك أبتن أورمو أبدتني إنسان ولدت كبتني نوجاس الدبي إحنا كيس غير ما نمني وانت كانوا نقولي على بولا بينا ما كجي بايسين نمنيكون إيه كيس أني كافتني تديم تل إيريو فولا بدك دي ستة ديم إيرينا ما سوبر إيرينا ما سوبر ركوانو وتبيا سباس كم ركوان سوب ديد ركوان تنتج على وان سيدير كمان تجر وان ركوج على لما دير كمان تجر أبو ليس كي أمين التيماتين هذا قتة أبي قتة وان بيا سباس ركومي ركوج على مال تو وان لما دير كمان تجر أكمل فريني سنت نفتي إسين ما أنا ما كيس كدا ما جتة إسواما دستي نما دكا شنتبيتي نما دكا سانكيس أيو بيجنا تاني نمن تاني دورا إنجران في الرئاسة فريني سنت تدفع كجيب دوشك آبا بقى أورمو تنتهينا والله كديم اللي أورمو غرغار كتا اللي أورمو غرغار كمتان تتلي أورمو غرغار كمتان كيجي اللي أورمو غرغار كجن جن تكون جسوا دي اللي أورمو غرغار ميك أسين غرغار أورمون كركته كميلا كمن كهركن كمن كإجن كمن كبكتيسون كمن كإلمو ولي ركته كإلمو ولي رامي كهوسبيتال كيسن نما إسلالو أبي ميك أجرك أجري رأرجتن كان كأوفي كافتيات إيراد أبتان كوري ألفاه مرا أورمو غرغار akka gabbaatee dhayxee kan natti danda'e haadhati yawanni ba'aa isinitti taa'an wanni gargaara wayiitu hin jiru isiin eenyu ol isiin mootummaa intala mootummaati kan gabbaatee hin dalagin durbituun ta'ee nuti ta'itti gajjettee distiidhiitu ka jettee shintibeetii ka ilmoon isii geettu si ergan akkasitti ergamnee keessaa baanee hadha funyaan hin haasa'utti hin jirruunu gajjennee dalaynee dhiira taane dhiira akka dheeratti teemira guuraa nuun jedhanii teemira guurre nu arrabsanii na'am jenne tachi nuun jedhanii na'am jenne sabbata keenya rabbirrii gaafa hidhatte funyaani naasoftu akka baaliyyoo kana dhiira ofirra sappoorti godhuu baradha shaqaaba qoshaashaa gayyaatanii ulfoofne maammadoonna ulfeefa wattatti kennite oromiyoon maratteetti kennite jaalattee mirqaanteetti kennite sabaa dhumii kee walirra kaayee qollofadhuu taa'e wattatti kennitan ufin beeytan egaa waan geeffatanii gayyaatanii nutti boottanii nuun mari'attanii itti kennitanii maal Shuri maal fayyaan qabu si kadeemu kadikaalaa baate Oromoo gargaar kakaraa baate Oromoo gargaar kamataan kijijee Oromoo gargaar kamataa uumaa jallate Oromoo qajeelcha Oromoo tanda rabbi azabe meequma sin gargaar isaa saba kana boo ka gargaaruu hedduu qabaa sabni nama ofii maraate jaadhibsaa wanni gargaaran hin jiru ofii jaalattee deemte gaafa koottu jedhan si gargaarra jedha wallahi jaalibsaan gaafas ka taaksiillee irraa kafaluu fedhan talasan mana bareedallee galchuu fedhe ka yaa'ii hin qabu Hakumaaf dhibba shaniin dalagattu sii galchuu barbaada. Na jalaa dubbatuuti. Amma maaliif sii gargaaran? Quufaa mara gargaarraa nuti. Abboo kadhaallee saba kanan barsiisinaa. Kadhaallee naman barsiisinaa. Yaa akii kadhaa Oromoo hin barsiisin. Baharatti maan darbine bahara sanitti fuudhanii maan darbine rabbii isa ba'allah intala shamaraati isa sanbooda garuu yoo barbaadan namnummaan isii caala namni isii aayidii hojjeteef san yoo kana salee mana maadaamitti darbe hin baratti waan wahii takka. Sigale, hoggaana mallee ta'u yoo gajjattee dalagate. Niin kan salaawu jettee jirti ijoollee basirratti dhiifama naa godhaa ijoolleen teenyaa argee ijoolleen arsii ilmaan Oromoo hundi keessatti dhiifama naa godhaa. Yoo kana salte isiinu asuu hin fedhini yoo namni bira dhaabbatee aizosh joo namni san yoo bira jiraanne gajjattee hin hojjette hojii isii sigale. Garuu amma sooshaal miidiyaa kanarrallee ta'uu nama dhuunfallee ta'uu nama bira dhaabbatu argatte nama gaafa isiin sooshaal miidiyaa irra dhufte akkana rakkate ookee akkana kana dhufe ookee siigalee saniitu nama balleessa. Mulkee waanta miidhaan tuni gandaa waliin nu buufteeti ummata keenya garteetiin arsiitiin agartee akka waan ijoolleen arsii miiteetti waan as gubbatti isiin nu daleessaa turte ni beekta. Wallaahi billaahi dhaggeeffadhaa arraan tan agartee waan hin taane warra sossobuun gaarii miti. Ijoollee arsiitii kana manna galfatanii waan isaan godhan hin dubbadhu akkasumaan asii bee hin dubbadha jettee miyyoo biyyaa isii fidde miyyoo waa takka hin balleessin zannatuudhaaf arra zinaa tana dalaguudhaaf miyyoo sana gartee akka nuti gabbaanee ijoollee arsiitii wal arrabsinu faatii miskinticha isii achi fideessan akka arrabsinuu fi waa meeqa dalagaa turte miyyoo sanas gubbatti. As gubba waa meeqa dalagdee ijoollee teenya taasisa koomandootti wal arrabsinee maal wal goonee gargaarsas dakki dawwalanii kaanis asii waan danda'amu gargaaree miyyoo sana achi fuutee kunoo bayaan faadha kachi baase bayaaniif maafusaadha jechuudha. Okay, namni bayaanii fi maafuzaan achii fuudhanii sababa gantummaatiin eshi yoo gantummaadhaan kan miidhan taate jennee achii fuudhanii dalagaa seenuu dadhabde sanagaa deemuu didde dalagaa gartee meeqatti fidanii dalagaa takka seenuu didde ammas lammaffaa achii maafuzaa fi bayaan biraa deemtee ammas ijoollee teenya xiqqoo fi mandoo bira dheeyite maal godhe ammas as deebiteeti asarrabsaa turte ni yaadattan hundi keessan ni beeytanii ammas ijoollee teenya xiqqoo bira dheeyite maal godhe ijoollee tana argee tana arrabsaa turte ni beeytan viidiyoo isii guutuu takka takkaan qaban gadiinis ni yaasaan takka takkaan. Arrabsaa turte waa meeqa dalagaa turte miyyoon baddeetii namni tokko fayyaa jahan qabu
dubartii isiin keenya qaamaan hamma nageessi. Guddina yoo taate humna yoo taate nama arba qabee lafa kuffisee gangalchuu danda'u isiin. Dubartiin isiin keenya iyyuu meeqaan tamtu gajjee carraaqatee dalagatee nama ta'ee jiraachuu jira. Hai sadaqaa bartee milyoon asmarratti as deemteetuma zinaan ga barbaadde dalaydee as deebitee sadaqaan habuusaa zinaan irraa baasa. Eenyu abbaa isiitti zinaan irraa buusa. San ta'uu hin qabu. Caalaa dhugaa san ta'uu hin qabu. Garuu immoo anaan dhaamsa tokkichaan asirraa dhaamuu barbaadu isii fi jechuu. Yaa rikardi godhamuun isaa waan hin oolamne. Hin kana salamtii haati isii aayidii hojjetteef hin kana sala jettee jirti. Yoo kana saltee eenyu maqaan isii lubbuyyee akka deemtee mana maadaamillee taatu gajjattee hojjettu. Because namni sooshaal miidiyaa kanarra dhufee na gargaaraa jee okkee jaamee takkaa lamaa sadii ol kaisii already wanta dabaree jira. Huduuda dabaree jira. Okay. Na garuu yoo ammaan tana hanga isiin bahara afaan jirtu kanarratti yoo waan wahii gootaniif wallahi dasna ja'an. Ani waan goonuuf ni jira natti fakkaattu mee carraa tokko tokko fudhadhaa dubbadha obaariyyoo. Isiidha wanti godhamuu qabu yoo rahmatullahi barakatuh jaalame eeg micattiin akkam nagaa qabdani micoota na gaafa isiin duraa dhuftee asee tanan namni maraa gargaaru sanan keessan dubbisee kootu natuu si gargaaraa Dubaayii keessa jedhan dhageetta jaalibsa Dubaayii keessa namni hin beekne baradha Dubaayii keessa yoo hin jabaatin dhiirruu hin ulfoofti ganaa rakkoo dhugaa isinii himaa hujii miti bar rakkoo ulfoofti dhiirri jabinna si barbaachise obboleessa kiyya mana madaamii hin dalagu mana madaamiin kabaja wanni gaafa biyyaa baatan maal karoorfattanii biyyaa baatan kaayoon teessan maali dalagatuumi akka dhuftee namni biirootti ol si darbu hin jiru akka dhuftee namni uummata si baatu hin jiru akka dhuftee wallaahi la'azim an nama dhiiraa bar akka dubartii gad jedhee dalagu jiraatin maal taate jaalibsaa Dubaay qoosa see taate akka Suudii sanbaduu keessa deemtee akka feetetti hin jiraattu bar biyyiti biyya seera qabdu waraqaa hin qabaa hin qabuu miti. Biyya tana keessa waraqaa akka qabuuf kan qabnellee hin dalagata yoo kaayoo qabaat yoo jabaataat kootu jedheen gaafas gara keessatiin kootu hujii si galchaa jedheen bakka gaarii si galchaa kootu jedheen bilbila kiyya laaltee ofirraa baate keessan itti haasa'e waan barbaaddu nas bira maaliif jennaan wanni gaafas garaana nyaatteef jaalibsa namni biyya Somaaleetii dhufetu rakkoo hedduu dabarsite biyya Somaalee san beekta an dalagee jira gaafa Itoophiyaa jiru san shiita maaliifaa karaa tana gurguraa jirrattiif gindhiirjittuu narraa fudhatan gaafas rakkoon bakka sanitti arge waan beekuuf rakkoo saniif garaana nyaattee si gargaara jedheen an waan obboleessi kiyya na waliin ta'e beekaaf garaana nyaattee sin jedha namni biyya kana dhufee nooma tiktook irraa maraatu kan an tiktookii waggaa sadiin garre ijaan hin beeku sooshaal miidiyaa baqqaalaan garamii hin beeku garatti zayitii bitatan hin beeku gara waan takka godhan hin beeku si qabdee Dubaay keessa jabaattu malee namni ol fuudhee mangistii sin godhu ati eega biyyaa baate jabaattee dalagatu wanni tiktook irraa maal godhan maaltu jira namni gaafuuf hin dandeenye haatitti tasira abbeetti tasira haga yoom Oromoo tanatti illee ba'aa ta'an indee Oromoon haga yoom nama maraa baattisi saba kana ba'aa irraa buusaa gaafuma mara ba'aa ittiin ta'ina namni gargaaranillee hin jira namni fayyaa qabu ka harka qabu ka miila qabu ka dalagatu biyyaa bahe maa hin dalaganne in takka gargaarani waraqaa itti godhani manni madaamii bar mootummaa mangistii bar namni mana madaamii dalagatu kiraa manaan kafaltu bar jaalibsaa beeytaati mana madaamii talanaan kiraa manaan kafaltu nyaatan kafaltu